Kottaa kan hojjumaan bannee ilaalla. Ibziin bitatee dibata. Ana maaliif hin dibadhu mataan osoo nama lateeraan jedha. Amma garuu biteera gaa. Waanuma akka an hawwi fidan ta'ii kabiraanaa fidan ta'ii rabbaa beeku. Walumaan haa ilaallu yoo ani irraa bareede sinis bitadhaatti fayyadamaa isiniin jechuu kananii. Nagaan mundagannee nagaan isiniif haa ta'u. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Ani nagaadha fayyaadha galata waaqa koo haa ta'u. Isinis akka nagaa qabdan abdiin qabaa. Nageenyi keessan guutuu haa ta'u lafa isin jirtanitti isiniin jedha. YouTube ko subscribe, share, like na gochuu hin dagatina. Na jajjabeessaa isiniin jaa. Oxide mammin oxide dhanii kana. Walumaan haa ilaallu waa maraafu. Innoo banuunsaa hin ulfaata yaa jira. Keessi isaa muka ulfaata moo soban. Garuu yaa Oromoo keenya. Yaa Oromoo nyaattuudha dhugaa rabbi. Online irraa gaafannaan ijoollee Oromoo biraa birrii 350 ilaalensii kennanaan jedhe. Nuun irraa amma meeqa nun xalaatu? Dura banee hiikee ilaaleen itti deebina waa'ee gatii isaanii. Ara Oromoo basma. Yaa Oromoo. Waa'een Oromoo keenya. Yes. Baay'isee mana madhiba. Wallahi ila akkuma inni barbaade dala. Akkuma inni barbaade dhugaa gooftaati laala. Kana kan mucichi 350 naan jedhee. Garuu kana meeqaan hin bite isinitti fakkaata. Mee tilmaamaatti yaada. Yaa Oromoo. Hixifii namarraa nyaatti Oromoon dhugaa rabbi. Mindinaw abbaate. Ifaan jedhe nutis xaarree lafaan dafqee finna. Otuma birrii 2 birrii 3 nutti dabalatanii isaanitti badeetu. Birrii 100 350 ibbuma 3 haa jennu. Ibbuma 3 yoo jenneyyuu darrii meeqa nutti buufatu beektu? Birrii 300 yoo jenne 150 kunoo 170 nurratti buufatu. Dhugaa rabbi. 170 qix godhanii nurratti buufatu. Maal jechuudha? Maanni waansa? Ila kan mallasis lisas godhee warqeen keemu. Ila fireejaa qaba. Fireejaan isaa kana nama sadiinuu nama gaha. Dhugaa rabbi. Lama yaa fudhanne bakka waciitti maasa wala maasa. Walii hirree wal geessisnee wal guddisnee waliin bareedna malee. Oromoon guuguu miti maal taate Oromoon si'anaa Oromoon bara keenya kana keessaa guuguu akka ta'e hin beeku. Dhugaa rabbi na guba waa'ee Oromoo ta'u. Oromummaa ofiitu ofirraa haqatu ta'e wallaahi ofirraa hiqadheeraan. Dhugaa rabbi kan wal nyaatu Oromoo. Kan wal himatu Oromoo, kan qullaa wal dhaabu Oromoo, kan wal hamatu Oromoo, kan birrii warri irraa nyaatu Oromoo, kan baasii wal gatu Oromoo, kan wal jaallate wal ganu Oromoo. Ollaan itti beeka wal himatu Oromoo. Maaliif uumamni nuyi? Yaa Rabbi. Mee ilaala hundi keenya biyya Oromaa keessa jiraanna. Hundi keenya akkanatti xuruuree finna birrii lafa hammaaramu hin jiru. Kabiyyaanu baase birri. Ka xalaata nutti bite birri. Kan maatii irraa nu baase birri. Mee maaliifi isa birrii 130 350 nuun jedhume yaa saba kumee ilaalaa jaalladha dhugaa rabbi kanarraa bitadha nuun kanarraa bitadha kanarraa yoo bitattani birrii meeqaan bitattu beektu birrii 100 birrii 27 siniif walumaa gala birrii 130 jechuudha. Mee ijoollee keenya Oromoo warra suuqii qaba jettee suuqii bannattee suuqii keessa dhaabachaa ooltu keessaa immoo mee gaafadha dhugaa rabbi hin sobdin talitti naan jettu gaafannaan sila 350 ilaale diskaawuntii ga'ee sii kenna naan jedhe meeqa osoo jee 320 300 dhugaa rabbi kana caalarraa naan qabasu maal jechuu
Maalotuma birriima maalotuma ta'ee mamma joo birriima soddoma birriima shantama osoo nutti buufatanii osoo Itoophiyaatti ergatanii maal birrii kumaaf bashan isaanii dhufu maaloodha waansa lafa hammaarraa nuyi dafqinee sinnaa'u hoo kanaatiifuu biitaadhaa itti fayyadama anamma ji'a har'a lamataan koos ilaala amma erganii qibaata itti diddibachuu jammaree naa marge malee olma deema ture amma ji'a har'a na ilaaltu kana dibadhee yoo inni hin xiqimiin intalittiin sobduudhaadha komantii jalatti na barreessa kanaatiifuu kana bitadhaa fayyadama nuunuudha kanarraa fayyadama dhugaa rabbii natu siniin jedhee miidhaan qabdinni faayidaa malee bitadhaa bittiin godhaa fayyadama of jaalladha ha birri dhasheen xalaata nutti bittu kun maal taatan se birriidha ay bir wallah of jaallachuu